yoo jimma akka jimmaatti harargeen akka harargeetti baaleen akka baaleetti boorana akka booranaatti gujiin akka gujiitti walloo akka wallootti ilubbaabor akka ilubbaabor wallagga akka wallaggaatti jimma akka jimmaatti yoo ijaarame malee karaan keessaan wal gargaaranu gara fuulduraatti rakkisaadha silaa utuu hadha jimma akka jimmaatti ijaaramee jiraate amma shanangibee yeroo jedhamu shanangibee Atlantaa jira shanangibee naannoo Washington jira shanangibee maali bakka adda addaa jira faca'aadha akka kana jedhamaan jiru akki jedhamaa jiru shawaan akka shawaatti yoo siin gurmoofteen jenne yeroo addaa kana keessa naannoo karaa dhiya shawaa kana keessa karaa gabra gurraacha dhaqanurraa wallaahi beelli bu'ee kan isiis namni haasa'u hin jiru namni haasa'uuf hin qabdu beeka isiin keenya isiin kan biraatti wajjin asii fachi godhataarti wajjin jirraa kana kana jedhaa jira bara jarri immoo naannoo jiraatti immoo dhiyoo kana warruma mootummaarra jiru keessaa namni information akka nuu kennetti rakkoo adda addaatu jira inshaallah isa sanas immoo hammanuu wal bira jirutti inshaallah beekne abbanu wal bira jirutti wanta jenna rakkoo warra gaafa duraa wallaggatti rakkatame sanaa fi ati takkaa iyyiteen beenu warri jettanii afaan amaariffaatiin takkaa calliseen beeku an takkaa callisuutti isin qabu rakkoo namoomaati sababa jarri sabni jara amaara ta'eef yookaan guraagee ta'eef yookaan walisoo maaloo alaabaa ta'eef callisuun danda'u rakkoon namoomaa rakkoo kooti qaama amantii kootiin na ajaja dirqama rakkoo namoomaa rakkachuun haa ta'u malee immoo isa kan keenyaa kana immoo ergamaa rabbiituyyuu yoo inni duule wajjin duuli yoo itti duulames wajjiniin duuli siin jedha yoo inni duule wajjin duuli yoo itti duulames wajjin duuli maal jennaan yoo inni roorrise roorroo sanarraa harka qabdee hambefattaa yoo inni roorrifame immoo irraa dhorkattaa jechuun qaama amantii kootiiti akkanatti hubadhu an ergamaa rabbii irraan dhagaye aqiidaa biraa yoo qabaatte moo fidattee riftu asirratti amma fuudhiiti wasiir bakka waadaa namni nuu seenu galmeessi amma sagantaa waadaatti seenna bilbila isin beeksifna bilbila isin beeksifna eshi eenyu isa bilbilichi naagalee ba bilbilli keenya akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammuma nu bilbila online dhabate ammuma nu bilbila waadaa nuu seenaa rakkoon kamuu warri si rakkisu warri rabbiin farankaa keettaa jomu shilingii keettaa jomu shilingii dheettinaan tufatiin qarshii 100 nagaa warri biyya keessaas warri biyya alaas yeroo ammaa kana keessa rakkoon ummata ofii bira dhaabbachuu rakkoo mootummaa qofaa miti rakkoo kooti rakkoo keeti mootummaan karaa nuuf habanu mootummaan karaa dhimma nageenyaa irratti nuuf hojjetu mootummaan nuuf mijeessu akka nu rakkoo hawaasa keenya bira dhahinee galuu dandeenyu qofitti nuuf mijeessu kan biraa immoo hawaasa onqotti qabnu san daabboo tokkitti maan ta'in yeroo ammaa kana keessa utuun viidiyoo jiru isin agarsiise waa wallotti jiru wallahi narratti cufaa wanti kun narratti cufaa waa bayyinatti ka'a nama baay'eetu natti duulli sidaayyuu inni caalaan mana keessaa gannaa ba'a kan koo rakkoon qabuun duula isa kan bakkee wallahi an takka addunyaa natti duule jennaan sodaadame maaliif jennaan waggaa baay'een jiraadhu hamman jiraadhe kana garuu faayidaa qabeessa ta'uun qaba hamman jiraadhe garuu beela'aan koo utuun jiru beela'uun qabdu jedheetan isa qabru kaa fuudhee isan qabnetti geeffadha hamman jirutti kanan dhiisu hamman jirutti rakkoo hawaasa kooti rakkachuun dhiisu rakkoo namoomaa rakkachuun dhiisu abadan hamman jirutti kana garaa kee muradhu jala sararii bari wajjin jireenyin siree jedhu immoo ittan deebi'adha ammallee nuti warri biyya keessaa wajjin jirra adda nu baasuu hin dandeessu jireenya keessatti amantii adda qabna wajjin jireenya waliin qabna yennaan rakkate kiristaana ta'eedhaaf rakkoo namoomaa rakkoo uffataa rakkoo jireenya isaa wajjiniin hin rakkan roorroo isaa wajjiniin roorrifama yoo amantii malee wanti na biraan qabne hin jiru ka anis wanti isa biraan qabne amantii baree qabna warri biyya keessaa amantii adda qabna jireenya wajjin qabna itti deddeebi'ee walitti ni kana lakkoofsa itti mada lakkoofsa bilbilaa kana bilbilichi kana maa immoo dhiidhatte qaba ilgitti lola السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت بليان أنا باقي الحمد لله. رومنتينغو سورة أستاذ معاذ أنقد إسجلت بالرأي نما ورمو جبوا كجالة تنبريتني سن بين أمد سينا إنكبني جبت بليتين
keenya rakkoo tokko hin qabu gaafa barbaadan oromummaa nurraa fuutu gaafa barbaadan seenaa nurraa fuutu hundumayyuu fudhaa galaa aslan wanta harka keessanii nuu kennamee hin jiru wanta harka keessanii nurraa fuudhamu hin jiru waan ta'eef ammoo nama ustaazaa arrabsu maaliif itti dabalamtanii arrabsinee jechuu barbaadeeti gonkumaa kan ustaazan arrabsinee beeki ustaaza miti wallaalaa keenya arrabsinu la'innu nama waan ta'eef dogoggoruu danda'a ammoo ustaazi keenya yoo kan dogoggoru ta'e beekaa isaa oliitu gorsa malee wallaalee akka kootiif akka keetii kun afaan ittiin xaragatu ustaazi keenya nuyiif qaaliidha ummata oromummaa jedhee islaamummaa dagate kitaabaa fi hadiisa qur'aana isinitti himnaanii arrabsuutti kaatanii a'uuzu አንተን ለማወቅ የማይፈልግ ታዋቂ ሰው አድናቂ አትሁን ይልቁኑ ከ1400 ዓመት በፊት አንተን በመናፈቅ ላለቀሱልህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አድናቂያቸው ሁን ዶክተር ዛኪር ናይክ